Hospitaala Comprehensive Specialized University Wallaggaa namoota 6,000 oliif tajaajila yaalii moora ijaa baasuu bilisaan kennaa jira. Hospitaalli Rifaraala Wallaggaa duula taasifamaa jiru kanaan namoota dhukkuba mooraa ijaa qaban 6,000 ol bilisaan tajaajila yaalaa kennaa jiraachuu kan himan hojii gaggeessaan Instituutii Saayinsii Fayyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Masarat Ballataa tajaajila tolaan kennamaa jiru kanaan namoota kaffalanii yaala moora ija baasuu argachuu hin dandeenyeef rakkoo ijaa jaamurraa kan isaan baraaree ta'uu himaniiru. Tajaajila yaala ijaa kun kan gaggeeffamaa jiru walta'iinsa dhaabbata miti mootummaa FHF yookaan Fred Hallas Foundation kan jedhuu fi akkuma kana biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti Hospitaala Comprehensive Specialized University Wallaggaatti tajaajilli kun kan kennamu tajaajila mooraa ijaa baqaqsanii yaaluudha. Akkuma beekamu hawaasni keenya naannoo lixa Oromiyaa kana jiru yeroo dheeraadhaaf tajaajila kanarraati qooda fudhataan turre bara kana garuu dhaabbattoota kana hojii walii galtee mallatteessuudhaan tajaajilli kun hawaasatti gadi qabee bifa duulaan akka inni kennamu ta'ee jira. Duulichi erga eegalee hanga ammaattis hospitaalli Rifaraala Wallaggaa dabalatee hospitaala Giddaa Ayyaanaa Gimbii keessatti namoota dhukkuba moora ijaa qaban 5,000 oliif tajaajilli kun kennamuusaas Dr. Masarat Ballataa himaniiru. Godinaalee arfan Wallaggaa jiran hunduma isaanii dabalatee akka tajaajilli kun kan kennamu kan ta'e Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qellem Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaattiidha. Marsaa marsaadhaanii karoorfametti kan hojjetamaa ture. Waliigala piroojeektiin kun waggaa 2 kan turudha. Bara kana keessatti naannoo hawaasa 6,000 ta'uuf tajaajilli kun akka inni kennamu karoorfamee deemamaa ture. Marsaa 6 ol kennamee jira. Akka hospitaala kanaatti immoo dhaabbataan marsaa 2ffaaf kan kennamaa jirudha jechuudha tajaajilli kuni. Hamma yoonaatti naannoo hawaasni yookaan immoo rakkoo dhibee kanaa kan qaban namoonni 4,500 ol kan ta'an tajaajila kan argatanii jiru. Namoota tajaajila yaala fayyaa kana bilisaan argataa jiranis sababa dhibee moora ijaa hojii fi jireenya hawaasummaa isaanirraa adda bahuun rakkoo hawaasummaa fi dinagdee garagaraaf saaxilamaa akka turan yaalamtoonni tokko tokko himanii yeroo ammaa kanas hospitaalichatti yaala bilisaa argachuun qaroon ija isaanii deebi'uu himaniiru. Kanaanis gammanneerraa jedhan. Ija kanan na ukkubaa ture, ija bitaa kanan na ukkubaa waa tokko arguu hin danda'u, moobaayilii dubbisuu baafadhee wanni jechuun dawwaluu hin danda'u, kitaaba dubbisuu hin danda'u, duraan na arga ture amma immoo hurriirra buufate kanaafiin aanarratti namoonni achi deeminaan jennaan dhufe. Dhufee immoo asitti dhufee immoo kunoo Waaqayyoof haa galatu tajaajila gahaan argadhee iji koos immoo kunoo amma inni duraan na argine amma na argaa jira. Tajaajila kana natsaan argadhe mootummaan natsaa waan ta'eef natsaan argadhee tajaajila gahaan argadhe Waaqayyoof haa galatu mootummaan kana tajaajila baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Amma ijji koonni kun duraan akka mana nan argu dhaqee na bararrisaa amma deebi'ee ifa na argate amma sarraa kana. Dhumnee tola gargaaramnee warroonni dhibee akkasii qaban immoo dhufanii gargaaramanii kan argachuun isaanii baay'ee gaariidhaan jedha. Amma kanaan dura ani ijji koo kun dhalootatti rukutameera jedhanii na qanuma qaniitiin na argaa dhabuu deemaa ture. Mana yaalaa kanatti immoo amma naa fayyee qaroon koo tajaajila kanaatiin dokteerota kanarraatiin argadheetaniin amma qaroon koo amma har'a argaan jira jedhee yaada. Ufiima koo aladhe jedheen ufittiin gammada akkasan har'a aladheetti amma barnoota kooyyuu mataasaa ittan fufa jedheetaniin nan yaada. Bilisa natsaa waan tokko toon baasiin bilisaan argadhee ogeessota kana biratti fayyee galuu kootti nan gammada. Durama waan tokko iyyuu argu ture jichinni kuni har'ammoo kunoo lafan arge ka amma nama sargeera lafa sargeera waan akka ji'a tokko immoo waan tokko iyyuu argu ture dukkana ture dumbulloo yuun kaffalle natsaadhumadha. Yaala kanaaf ogeessota fayyaa fi meeshaalee yaala fayyaa kan dhiyeesse dhaabbata Fred Holius Foundation yommuu ta'u tajaajilli yaala fayyaa bilisaan hospitaala kana keessatti kennamaa jiru namoota sababa dhibee moora ijaatiin arguu dadhabanii waggoota hedduudhaaf dukkana keessa turaniif rakkoo hawaasummaa fi dinagdee isaan qunnamaa turerraa kan isaan baraaree ta'uu dhaabbatichatti qindeessaan sagantaa ijaa Getaachoo Gazmuu himaniiru. Bara kana qofa Wallagga Bahaa keessatti marsaa 3 kan gaggeessaa jirru. Kana dura kilaastara Giddaa Ayyaanaatti irratti marsaa 1 gaggeessine
Kilaasteruma kanarratti immoo yeroo tokko gaggeessine amma marsaa sadaffaadha. Walumaa gala nama 1739 naannoo saniif marsaa sadeen kanaan hin kennine. Yaalli ijaa kun gatiin isaa baay'ee mi'aadha. Tokkoffaa hakima siinarii ta'e kan inni barbaadu. Yoo xiqqaate namni tokko ija takka hojjisiisuudhaaf gara qarshii 10,000 gaafata. Nama 700 kana yaaluudhaaf miliyoona 7 isaa ol gaafata jechuudha yaaliin isaa. Kun immoo kallattii adda addaatiin dhaabbatichi kan deeggaru tokkoffaa godina hin deeggara, hospitaala hin deeggara, meeshaalee hojii kanaaf barbaachisan hunda guute, qorichoota hojii kanaaf barbaachisan hunda guute, ogeessota asitti argamanis, ogeessota hospitaalota biraa jiranis walitti fideeti kan hojiin kun bal'inaan akka hojjetamu karoorfame waan ta'eef maallaqaan ol tilmaamamu gara miliyoona 10 ol deemuu danda'a.